oduu gammachiisaa sharii godhaa wal biraan gayaa diina rifachiisaa fira gammachiisaa Oromoo mataa ol qabadhaa bobboroodaa akka leencaa nuti Oromoodhaa shanyii nu jaalmarroodhaa. Kalee qeerroo fi qarreen Minisootaarraa Suudi Arabiyaarraa Afrikaarraa Eeshiyaarraa Awurooppaarraa duula woboo waraana bilisummaa Oromoo gargaarsa guruu eegalanii jiran gara TikTokitti kalee kan eegale hanga ammaatti miliyoona 3 irroo miliyoona 3 guutuudhaaf 200 irroon guuramee jira miliyoona 2 fi 870 eegaa kan addaan dhaabbatu miti arraasitti fufa qeerroon kaleetti bulteetti oolte amma rafan amaanaa nuti dabarsanii rafan hanga isaan irribaa kaan nuti turraa fuudhe sa'a lama booda TikTokiin Nasraa Gursum irratti hirmaachuudhaaf artistoota wajjin hayyoota wajjin qeerroo wajjin qarree wajjin shamarran nanguddoo ayyoolee wajjin sagantaa qabannee jirra ammarraa eegallee sa'a lama booda gara TikTokiin Nasraa Gursumitti duula woboo gargaarsa waraana bilisummaa Oromoo namoo waan dandeessaniin bira dhaabbachuun dirqama Oromummaati. Gara Facebookatiin, gara YouTubetiin, gara TikTokitiin, gara Twitteritiin, gara hundaan, kallattii hundaan woboo bira dhaabbachuuf uummanni Oromoo of qopheessuu qaba. Dhageessanii jirtanii? Namuu bakka jirtan woboo gargaaruudhaaf guruppii ijaarradhaa. Hiriiroo uumaa Teelegiraamaan, WhatsAppiidhaan, Miseenjaraan walaana bilisummaa Oromoo utubuudhaaf itti wal yaamaa qophaawaa uummata Oromoo kuni dhimma keenya, dhimma alagaa miti. Furmaanni keenyas isa kana woboo bira yoon dhaabbanne furmaatan argannu eegaa silaa ololli nu baase silaa haasaawni nu baase silaa kuni nu gargaare haga arraa diina kolataa jirra diina kolachuun hafee jira diina ibiddaan barbadeessuudha woboo hidhachiisuudha woboo bira dhaabbachuudha halkanii fi guyyaa bilisummaa keenya walaabummaa Oromiyaa kanaaf hojjechuudha uummanni Oromoo amma booda maal eeddan hin qabnu carraa biraa carraan keenya isa tokkichaa kana woboo deeggaruu woboo jabeessuu namuu bakka jiru diina kolachuu itti jabaachuudha hin qabnu gaa furmaata biraa kana kan isin ibsu dhufe TikTok sagantaa gurguddaa haga ajajoonni keenya waraana bilisummaa Oromoo dhufanii sagalee nuu kannanitti eda laayikiin miliyoona 2.5 dabre gara nama 10,000 kan daawwatamaa ture TikTokiin Zizoo Baalee naftanyaa riippoortii nurratti goote gubatanii TikTok isaan keessaa nama adda facaasan kana jechuun diina injifachuu keenya agarsiisa qeerroon addaan hin facaane gara TikTokii tokkichaa Baalee bara 2019 achitti dabarre kalee galgala sa'a 4 gatteenye guyyaa arraa sa'a 15tti addaan baane Salam boqonnaa fudhanna Nasraa Gursum hanga nuti hirribaa kaanu TikTokii keetirratti haasawa maallaqa woboof guuraa yeroo hirribaa kaanu titu sinirraa fuudha jennee addaan baane yeroo anarraa fuudhanis kabiraatti dabra eegaa gargaarsi woboo kan itti fufuta guyyaan qabu halkaniin qabu sa'aatiin qabu boqonnaan qabu jechu haga Oromiyaan bilisoomtutti mudhii hidhannee jirra haga yoomiiti diina kolannee jiraanna Urtii keenya beeknee jira hayyuun keessaa fi alaa itti walii galee jira woboo qofa utubuudhaaf eegaa warri woboo maqaa balleessaa turtanis baga gammaddan warri woboon dhaadachaa turtanis baga gammaddan warri kaayyoo dhugaatiif arranfamaa turtanis baga gammaddan warri kaayyoo dhugaa osoo beektan dhiistanii dharaaf hojjechaa turtan kan har'a kasaartanis baga gammaddan olu taaltus gatu taaltus achi deemtus as deemtus furmaata biraan qabdu kasi baasu woboo qofa woboo waraana bilisummaa Oromooti bilisa baasaa uummata Oromooti abdii bilisummaa keenyaati dhaaba keenya kakaleeti kan hin bitamne kan hin jijjiiramne kan hin kannine kan hin sobamne kan nun ifanne kan lubbuun irraachin kaayyanne waraana bilisummaa Oromoo dhaaba Oromoo kan lafee wurtuu duwidda kan kaleessanigaa isa dhugaa kan partiin feete yoo dhuftes isa achuma dhiiste addaan facaatu partiin feete yoo dhuftes dharrifada yoo dhufes woboo achuma dhiise ifii facaati woboo aboo bilisa baasaa uummata Oromoo woboo abdii sabaa jajjabee koo
sabni koo si malee maal qaba kanaaf ol keessiin dhaadanna waboo koo si bira jirra abdiin keenya suma duraanis beena ammas beena gantuu meeqas galasii agarree jirra meeqa wabu bakka sidiisee si biraa deeme karaan si biraa ba'uudhaaniif si biraa deemte waboo kiyya isaan baasuu dhabee gantuu meeqas si deebi'e waboo naalakkaa'e waboo kiyya waboo nam waboo meeqas si ganuudhaaf karoorfate meeqaatu kasaaree sitti deebi'e osuma maqaan waboo juukuni bakka takka taa'uti osuma maqaan waraana bilisummaa Oromoo jedhu kana jijjiiruudhaaf gantuu fi faradduun ifi bitamtoon itti wal dabartuuti osoo nuti waboodha nuti bilisa baasaa uummata Oromooti nuti walaboomsaa Oromiyaati ja'anii kaayyoo isaanii irra cichanii waboon bar qawwee fannifateeti kaartaa mudhitti hidhatee boombii shaanta fudhatee baqatee jechuu osoo qawween irraan bu'in sa'aa 24 haala mijeeffachuudhaaf waboon bar waboon osoo guyyaa tokko qawween ceekuu irraan bu'in osoo guyyaa tokko kaartaa mudhii irraan hiikatin biyya ollaa Eertiraa waggaa 27 taa'ee bar waboon hay bar namni biyyarraa baqate hundi keenya baqannee biyyaan baa jirra bar namni hundi keenya dalagaa dhuunfaatti seenaa bar lafa qotachuu seenaa bar gaala elmachuu seenaa bar makiinaa oofu seenaa bar supermarket namaa gurguru seenaa bar iga kushiinaa namaa naddafutti seenaa bar nuti waboon kaayyoo dhugaa irratti cichuudhaaf kan akka jaldaa wixibsaa osoo guyyaa tokko dantaa dhuunfaatti nun jijjiirin nama waggaa 27 hanga Oromiyaa walaboomtu hanga Oromoon bilisoomtu qawwee kana lafa kaayuu hin qabu jee bar lafa Eertiraa biyya baqaa keessatti fannifatee waggaa meeqanuu taa'eni bar kan haga arraa diinni garagalchuu dide kan haga arraa kaayyoo isaarraa ka'uu dide kan haga arraa maaltu na darare jireenya kiyyaaf fooyyeffadhaan jiin sa Oromoo kiyya maal taatunsa yeroo gallallaallu bar yoo ballaa ta'e malee yoo dhagalaa ta'e malee yoo nama humaa yaanne ta'e malee bar kaayyoo gobootun akka daawwitii fuula keessatti ifa gartuutti ifa bilisatti ifa gartaa bar waan waboon kun ta'e waan dhaabni kun ta'e bar gaafachuus hin barbaachisu barachuus hin barbaachisu haqa rabbii yoo kan dubbannu taate dhugaa rabbii yoo kan dubbannu taate yoo kan dhugaarra dhaabbannee falmannu taate ilmaan Oromoodha laala amma namoonni baay'ee waan jechaa turan waggaa 27 biyyaan baata waggaa 27 maarreeta maal nu godhe ja kana jechuun mataan kuni horoqa ta'uurraan mataa kana keessa rirmi nu keessa nyaachuudha mataan keenya kun sirriitti hojjechuu dhabuurraa jecha kana jechuun maaliifin kana isin je atis baqattee beek anis baqadheetin jira atis baqattee jirti namni hundi baqatee biyya alaa kana keessa jirra eenyu qawwee fannifatee mana madam dalagaa jira eenyu qawwee fannifatee gaala eegaa jira eenyu qawwee fannifatee makiinaa oofaa jira eenyu qawwee fannifatee Ameerikaa supermarket dalagaa jira hinjiru garuu kaayyoon gobootuni akkatti lafee wurtuu duudaa taatetti quba qabaadha sirriitti waan kan hubadha silaa arra jaldaa wixibsaa kuni lubbuudhaan hin jiraanne nu gurguree nu facaase nu gone fakkeenyaaf akka leencoo laxaa fakkeenyaaf fudhannu laan silaa akkasin nu gurguratee jaldaa wixibsaa arra maqaan Oromoo jaamu kun addunyaa kanarra hin jiru hin dubbatamu afaan ol qabatee dubbachuu hin dandeessu takka jaa yeroo leencoo laxaa Oromoo gurguratutti jaldaawwitiitu fidaanuu ta'e dhaggeeffadhaa godhu waan isin dhaggeeffadhaa gaafa Abiyyi Ahmed kaayyoo Oromoo gurgurachuu ka'e kana keessatti immoo jaalmarroo dirribaatu fidaanuu ta'e quba qabaadha beeka sirriitti qabadha kaayyoon kuni numa kaayyoo lafatti gadhaabbattee hiddaan numa kaayyoo utubaan si 77 miti 99 gadhaabbate yookaan 100 gadhaabbate quba qabaadha hin buqqa'u kaayyoon kuni silaa gaafa Abiyyiin afaan isaa tortora sanii shittoo ofitti facaasee hafuura isaa uummata Oromootti afuufu san
مرو دربا في النيرك كارتا سالفة كاي جرى الرجل أبي يامت كان أفاني نما ميكا أسي كاسي هجاسي تمة رمو أفان هدي جودا ها هذا بكو خنا رتفاني سه لفر هركسو جودا أبي أحمد جال مروني مويورمون بنسوم تاني بوسونام بنسوم ساماليكا ويكوني كدو جيدي ديكا لينشي كسي إبيكا كايور أو فيديو بيكا كايو إلمان قد فنا كان بيكا موكم كارودا كوبي جنريشنيتي هايودا غوتا جبادا هيداتادا ها يرو أما جرو ربي قدت ربي أبي أحمد جال مرو دربات ربين أبي أحمد ربي قدت جال مرو درباتي جال مرو دربا أبي جلبال فرقو فاجرا إيغا بوچ ساجرا إيغا فتاچي سيتي فون إجار راسولو ساجرا جال مرو دربا أبي أحمد را دبين جال مرو تن دبي صفاتاتي متي دبين جال مرو تني تن أبي كركر غوتي هو لچستي بكدابتو خوتي لبوتي فداجرتو جال مرو دا أوما أبي أحمد أكا أشانغوليتي إتي تبالچا جرجوتو لغيفا داورم يوبو وبو غرغارا جنو كان يرو وبو غرغارا ولين جنو كان هاغا الرابر وبو نغرغارا جني هاغا الرابر ديغا سن رافينا نون جني غوبو نيف كان لبوسا تكتي ها هاغا الدنيا مكاچتان دمو وبو دبتو كانت غوبو نيفي فينغي هاغا الرا امني اورمو كون دنتا متا كينياتي وبو يادني اما اوسو وبو نون كداتين شيمي نو قبدي كان فچوتو نو قبي نسال فچوتو نو قبي اوسون جالتي وبو غرغارو جرما اوسون جالتي وبو غرغارو فلاني اوسو وبو نون كداتين اوسو وبو نون صوباتين اوسو وبو غياتو كونا غرغار تمليسني لولو نون جاي لوغايسنيمو كان اما وبو هندي غري برسنتي دبكي ساكو دشاني كوبا كبادا كودشانن كونيلين اوسون جالني اوسو هنجالني اكا اكاني غرغارو شكيتا كنكابوان وبو غرغارا هنكدت هجي وبوتين تادتو تيمبونا ماليا هجي وبوتين تادتو تيمبونا اوسون جالني نمنون دك غرغارو شكيتا كنكابو اكان دواتي يبيكوتين أكا أورمون جرى توكو كبران كم نجل كبرا خاسي حاجة أمتي رتي تشاجراس بيكا سوان تأفي أصون جالن نغرغارتا غرغاري وبوكي كراتك كمالي غرغاري وبوكي جراتك كنكبدو سنكرت وبوني غرغارد وبوتي سيبونس كايو وبوكوني سيبونسا كايو وبوكوني سجراتسا كايو وبوكوني كمتاول كبتي اتين آدتو في اتين بونتو كايو وبا ورانا دبرسو ماورم جاللان كبجان وفي كيف تيغرتو جبه فتو اتدادتو بونين وبو متتفاني فتو غرد دردو كفروراتي مرما فاني فتو وبو جاي مدار خايدو ديمين وبو يوسرك خايد اتبون تاور سيبونسا يو وبو دادتي اوسون نياني غبتا اوسون ديكاني باريدا مال جخنا جچون بيتا بدي سمات سي او فاجر غبر ماجلا سيباس هاجر هذا سدي ابي لفرس هرك سورا بدي سيباسو ديما دكانن كسر چفورا اوسون بونجرتو ابدس غبورا ابيين اوسون بونس كيس جرتو ابدس غباجرا نمچي كنر راسي براروفي غاره كيسا رافي ادوكس روبكس دغار ديبودان بيلان ميرا لفديمه سيبرسون سوداف مورتيجر مان غوتا يكون غرغار إيساك أبدا ترابرا الدلي برا إيسا فدا هندن ديسو هنكبدو بونتو بوچو جبتو جالتو وبو مليكا سيباس نجر وبو مليكا سيباس وانين جريب أفرا وبو رتي يرو هنده هرمارو يرو هنده أكا هيراتا لاكنا يادتوتي أكا فتراف كرسي يادتوتي كرسي في لاكنا كيادتوتي إما وبو راسي كيستي هجي مناتي هي هروك أبوال
Si keessa wal hojjechuu qabu. Woboon dhaaboo kooti, woboon mana kooti, woboon ala kooti, woboon jiruu kooti, woboon bilisummaa kooti, woboon wabii kooti, woboo malee uumaan qabu. Kani hojii manaas keessatti ta'uun dirqama. Fudhadhu liqinsi. Jabaadhu indalagatta gargaari woboke. Akkamittiin gargaara. Isaaniin gargaara kan jettu taate TikTokin Nasraa Gursumirra kootu warra. Galgala baruu TikTokin Ziizoo irra kootu. Galgaleeftaan TikTokin Fu'aad irra kootu. Galgaleeftaan TikTokin artisti Amin Hussein irra kootu. Kanatti hundaan harkatta. Koodii isaanii, adreesa isaanii, ragam baankii isaanii akkataatti ergamtu qaraatii timirti jajjabduun barumsi cimaan achitti kannamee xap gaafa birriin ati baaste wobo bira gahe sagaleen si waraabamteeti biyya kanarraa qarshii hanqanaa nu bira gahe guyyaa kanaa sa'a akkanaa jee leenci sagalee si waraaba. Akkam? Hindagama miti sirritti? Hindagama kaa. Duula wobo. Waraana bilisummaa Oromoo. Bilisa baasaa uummata Oromoo. Wobo Abdii Sabaa. Gargaarra Oromoo ko. Nasaan tuni iyyitiin yeroo wobo kana dhageessine lallabdimti. Lallabuu kana uumaan qabu beeka. Yeroo waa'ee wobo kana dhagee akkas namacheessa, akkas na oowwisa, akkas na gammachiisa. Waan akkaan dubbadhu beeku. Sinin galee. Walii gallee jira. Yoo fayyade dabarsi sheer godhe yoo fayyade dhiisigaa. Dhugaa jiru sitti himamti haqa jiru waliimnee jiramti ani ammaniin baha sa'a tokko booda TikTok Nasraa Gursumirratti liifii qabna sagantaa gurubbii gurguddoo qabna hayyoota gurguddaa nu dhufa jaal Saamiyaa jaal Ashaa jaal Hawwii waraanni keenya dhufee sagalee isinii waraabaa sagalee dhaggeeffattu sirgii irra dawwallee dhaggeeffattu akkasi boonaa jirra babbareedaa jirra abdii wobooti akkasi caccalaqaa jirra wobo jannee akkasi boonaa jirra boonaa Oromoo ko qeerroo isinunti already qeerroo dhorrina laalaa jirtanii qeerroof qarreedha xiiqii keessa seenaame xiiqii akkas na gubtu onnee kan hay meeroo fannoo miila xurii ta qunxaa xurii sanfaa laaltanii ummata fannoo ifin jawu kan ummata baalagee akkasii sanfaa yeroo laaltan ifi agabdee woboo kee gargaaruudhaaf hin karoorfattu ummata qashtii babbareeda ummata Oromoo bareedaa kiyya qashtoota kiyya yeroo isin farsoo akkasittiin dubbadha suuta sagalee qaqqabee Oromooti ya bareeddu Oromooti ya qashtii akkam jirtan nagawmaa fayyaadha yeroo haasawa jegnaa dubbannu akkasi yeroo haasawa laslaasaa onneen nama laaffisu haasawa normaalaa akkam nagaa jirtu Oromoo ko maalitti naa jirtu fayyaa qabdanii miti jajjabaattu miti bilisummaan akkam fakkaatti mee jajjabaadhaa yaa Oromoo kiyya bilisummatti dhiyaachuu jirra akkasitti isin dubbisuun hin beeku akkam wobo deeggara wobo bira dhaabbadha maaliif callistan amma jabaadha wal dhageessisa yeroo dhimma wobo dubbadha akkasitti dubbadha maaliif akkasitti dubbadha beektanii gootaatu akkasi sagaleen gootaa baay'ee oowwituudha isinii gale sagaleen goonni dubbatu akkas paaworii qabdi gaa akka jaan dhageessanii jaartiin bifa dhiirsaa jaan dhageessanii jabbiin bifa hormaa jaan jaartiin bifa dhiirsaa jechuun haati manaa tokko amala jaarsa isii qabattee deemuu qabdi fakkeenyaaf yoo jaarsate jaartiin bifa dhiirsaa jabbiin ammoo bifa hormaa jabbiinis abbaa qabdi gaa jabbiin sanii abbaarraa dhalatti fakkaatti jechuudha intalti dhalaa namicha heerumte abbaa maneesii amala isaati qabdi jechuudha so ani intala gootaa waan hin ta'eef yeroon dubbadhu sagalee gootaa fi ija gootaa qabaachuun qaba hin sobeere saniifin akkasitti dubbadhaa jechuudha